I think gaafin guddoon jirtu Toobiyaadhaafillee Abiyyiidhaafillee waan toomaa qopheeffatee fakkaataa jechuudha. Tiraampiin rabbi asaa garagalchuu jechuudha. Yoo akkasi garagalee ilaalee jechuudha Itoophiyaa tapha amma keessa jiru kana keessa nu baasa jeetii yaada. Mee Tiraampiin ilaalla. Tiraampiin Abiyyiidhaaf fataraa jajjabduu qabatee dhufuu ta'a jechuudha. Abiyyiin afeerallee je'eenii jaanii gaafotee duudaan hamataa jirti. Beegaalu takkasillee hin jennu jechuudha. Naafeeraa je'ee jennillee olola irratti hin hojjennu ammoo hin afeeramnee kaa'isanumaa gabaasinaa jechuudha. Walii gallamu akka hin afeeramne haga quba qabnutti gaa afeeramuu dhabuunis kaa hiika guddaa qabdii jennee ilaalla. Afrikaa irraa eenyu dhaqaan ilaalla ammaan dura gabaasaa guututti hin arganne waliigalatti gaafatanaa jajjabduudhaatu isaa fataa jechuudha. I think wanni abaawoo boollee rakkoo waan qabnutti fakkaatu guddaa abaawoo nagaa sin didu lolaa sitti beeka lolli isallee beetee lola shorkeessaa miti namni fatanaa jajjabduun afatu immoo faannoon amala toluu qabdi jechuudha. Akka boontuu obarratti oggaa yaaman beetee jechuu qabdi oggaa beetee Tiraampiin yaame faanoo oggaa jeen Tiraamp jechuu qabdi jechuudha sagalee toltee amaaraa sanillee miti jechuudha Oromoodhaa Oromoorraa illee boontuu obarraadhaa akkasitti yoo jalaa dhawwaanne I think faannoon shorkeessaa keessa seenuun ni malaa jechuudha. Waliinuu dhawuun isaa ni mala Alshabaabii fi faannoo bikka takka dhawuun isii ni malti jechuudha. Ameerikaan almost yakki isaanii tuulamee jira jechuudha. Nama beeytee bocala Toobiyaadhaa kana gitatti godhu dhaabbadhu juunsan barbaannaa jechuudha. Nama Abiyyiidhaan dhaabbadhu jechuu barbaannaa. Waaqayyoo gara Tiraampii sanillee akkoo Falastiin boqochiisetti nuusaa boqochiisuu jechuudha. Walwannaa Ibrahima jireenyi qaala'uu fi wanni amma deemaa jiru kun hundinuu bilisummaa suutatti dhufna barra akkanatti hin qabu bilisummaa teenyetti dhufna ammoo xiqqisho ummanni keenya kaaboo haa qabsatu xiqqisho hafuuraa baafatu jenna. Dubbii Tiraamp irratti gabaabdu gaamarra buukin Abiyyiidhaa dhihoodhaa jechuudha. Kanaafuu namuu adjustif godhuun barbaachisa. Laal dubbiin hammaachuu akka beektata Tiraamp Kanada akkanuma laalee jechuudha. Dibjee wanni Prime Minister Kanadaadha. Jaldeessii hoggaa mukarra bahu leenci beektee oluma kana laalayan. Hoggaa kana laale jaldeessii muka gubbaa jiru duru fincaa yaasee tokko kufaaf jan. Yoo beelee malee itti naajamu jan. Yoo beelee malee itti naajamu akkanuma laaleetuma jee hoggaa jee naasumaan irra kukkufan jan. Akkasii keessaa wayyaa guuratee deema. Amma Tiraampiin gara beetii Abiyyi hoggaa laalee jeeni ifiifuu haa dirqiidhaafuu wanni masaraa keessa jirtu hundinuu horsirraa jijjiidee maal haa goonu gadhiifnaa'ee nama hiinee kan faata maal si haa goonuun fagoo miti jechuudha. Pireezidaantiin Kanadaadhaa haasoo telefoonaatiin bu'ee jechuudha. Haasoo telefoonaatiin bu'ee inumaatu hanjamatti godhe Tiraampiin biyya teenya taabeetee kutaa amma isteeta 50 takkaffaadhaa sangoonaadha. Giriilaand illee kajeelee jechuudha. Teenya tanallee odoo kajeelee gaarii beetee eega gabrummaa taate beetee nama wayyaatiif gabroomuu gaarii jechuudha. Inumaatu silaa petiishina mallatteessitanii mee warri Ameerikatti galuu barbaadan takka dhahanna. PP jala gabroomurra ifirraa Ameerikaa taanaa ja'ati isteeta 52ffaadhaan waa godhatu jechuudha. Kanadaa booda Afrikatti sitti haajamtaa afaan baharaa jirraa biyya teenya inumaatu dachiin teenya karaa Baalee fi Arsii kana Kanadaa fi Ameerikaa fakkaatti suuta sirraa fudhannaati Tiraampi keenya si jala bullatu jenneen gaarii na fakkaatti.